اللي ربنا عاتيسو وانا جايب سنتو دين كانوا هجوما نما لا كنتم خير أمة أخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر أمننا بمحمد كنتم إرجم توت ولرت إرجم سيقولي الدين النصيحة دين جتشون أمانتان إسلام جتشون وان غارين خراب ريدا نما أغرسيسو لا لكي سنتي منو ربي نمو رحمتك إنه نقول آدم سيقولي بشان شو مو خير سفري بربادا أكجان لكم يسنتي منو بركادم لكم يسنتي منو نملة رحمة ربي أرجعادم خناف إن شاء الله والجفاك وصونتين خيسة في فيس جفاكمات مجرى يسنينا دنجرو غلطو ما الفردا أكو نور عيلة وانتين ثاني ريفما جالله قدرة يسين كمنا خبجله يسين كمنا مالي يرو أمان ثنا غافين أما يمينا غافة توني مهم نرافي وان واقعا بايكتشا جرتو بركتشا جرتي بركتشا جرتي وان دايوسوم ما نمي نرى نغافة توني ببلتشا جرتي بايرس تشكون أكا كورونا ربين كورونا بكمين توكو هاتو أستاذ زردوفا هي جدودان وانتي أنسي جتشو فدو نما بيا فرنجي جرو هقواز كيستي هيوتا في لا هيوتا دكتوروتا عالمان بيوتا فرنجي جرب أفان إسانيتين ناقافتون نموتا واي دكتورة جزي أرجيتي جتشا واي فياتي والكاب سيستيتي واي قلتي ناقافتا أوكي وان قافتشو برباد ناقافتا مالف نانجي نمي توكو كتابة يرون إيرا دبسي خيستي إفيف كيست إفلالا جرو نما في اللي يبسودن دا توك نموني سياسة هقو أسر دفن أفان سياسات واي نتيجة سينخنا أتنا غافر إنسان اللي أفان سياسات هذه بسن نموتا أكره فدرارا لا واي إقونومي براتنسن أفان إقونومي تين بلتي تنها إبسن أوكي تمني يوخانمو أدين سيخين اللي بفخاناني قبطا دين dubartoota ciccimoo jira amma fakkeenyaaf akka ajaa'ibaa fa dubartoota akkanaa kana fa acceptinaa godhaa deeme ammas maaliif hayyummaan dubartummaa fi dhiirummaa hin qabdu namni rabbiin qaree namni hundinuu numa jira bakka jiru jira dhiiraa dhalaan qabdu siigalee lafa isiin jirtu sanitti afaan dubartootaa bakka buutee siigalee gaafii nu gaafatta akkasitti babal'istee nu adeemtu jiddugala biyyoota arabaa namoota jiranillee sheekanirra hayyotarra gizee dhufan afaan lafaa biyya arabaa kana jiruun hawaasa biyya arabaa kana haa barsiisan namni tokko as taa'ee biyya faranjii sirriitti irraa gattuquu hin danda'u garuu gaafii nama nagaafattan intarnaashinaala dayyuusni kun okay namoota biyya jiranillee akkasumatti waa'ee biyyaatiin wal qabsiisteeti keessatti ati ilaaltee ni darbitaaf jalqaba yoo adda siin baane eessa jirta jetteetillee yoo naa gaafatte bareedaa ture tole gara gaafii ati na gaafattettiin deebisa dayyuusa jechuun absir yaa galatooma nama bulokte dayyuusa jechuun ummata keenya wallahi dayyuusummaan oromo irraan toltu islaama irraan toltu dayyuusummaan ammas sadarkaa lammaffaarratti nama oromoo dhiiga oromoo qabu irraan toltu aadaa fi ummanni oromoo aadaa amantii dhiyaattu qaba parsantaa 80 aadaa amantii dhiyaattu qaba okay dayyuusummaan nama islaamaa ta'e nama oromoo ta'erraa akkaan fokkottuudha dayyuusa jechuun maali ni beektanii okay nama hin hinaafne jecha dayyuusa jechuun hononoqa nama hin hinaafne nama gartee maatii isaatii fi jaartii nama jaartii ollaadhaa addan beene jechuudha harabbiin onnee isaa ona godhee uume dayyuusa jechuun nama ilmoo isaatii fi ilmoo ollaa addan beene jechuudha okay dayyuusa jechuun nama ilmoon isaatii fi jaartiin isaa eessa akka jiraatu qabanii fi maalirra akka jiraachuu qaban hin beekne akkasuma seef hin goone okay dayyuusa jechuun nama hinaaffaa qalbii keessaa hin qabne hinaaffaan daangaa dabarte gaarii miti walaakin immoo
hinaafu nama islaamaa tirratti dayyuusumarraa najaa nama baas dayyuusni jannata hin seenu jechuu barruu jira. Okay, laa yadkhulu aljannata addayyuus dayyuusni jannata hin seenu jira. Sigalee namni jaartii isaatirratti hin hinaafne namni ilmoo isaatirratti hin hinaafne namni ilmoo isaa bakka isiin hin bakka hin taane hogguu dhaabbatte naman taane wajji hogguu dhaabbatte jaartiin isaa naman taane wajji bakka hin taane hogguu dhaabbatte argee xiqqollee qaamni isaa shif isa hin jenne kanuma callisee wajji jiraatu. Wallahi singa gaaf tokko waa'ee dayyuusummaa kanarraa waa'ee baay'ee qaam nu mudate. Jaarsaa jaartii wal dhabaniiti wal araarsuuf tetteenya. Araaraaf jidduu tetteenya. Jaarsaa jaartiin amma wal dhaban kun haalaan wal dhabbiin jidduu isaaniitti argamte. Namni tokko maal jedhee beekta? Asuma nu keessa taa'ee waan jedhe. Barjee Oromoon duraan jedhe. Gizeenii fi ollaan tokko horii tiifatuudhaaf fagaate qeherraa. Okay, ji'a hedduu hogguu fagaate. Gizee deebi'e jaartiin isaa sayyoo garaa qabaatte. Saniif ji'ee ni kuu. Jaartiin isaa sayyoo ilmoo garaa qabaatte saniif ji'ee ni kuu. Sigalee yoo ilmoon san dhalatte farda caffetti horee jettii. Nuti jaarsi ijaan nama irra qabe. Okay, sanillee araarsinee jedhe. Akkamitti namni laallaa manguddoo dayyuusa dhaloota kanallee dayyuusuma irratti gorsu jechuudha. Manguddoo dayyuusa dhalootallee dayyuusuma irra gorsu. Fayu dubartiin jaartiin teessan dhugaa jaartiin teessan jala qofa ittiin qananiita. Dhageeffadhaa baga fiddan jaartii jala qofa ittiin qanani'a. Sagaleen jaartiidhaa hogguu yaaman ooy nama jalaa jettu qananii tee qofa. Number 1 jaartiin hogguu uffatte sheeppiin qaamaa mul'atee fa jettu ijji kan kee qofti akkatti bohaaruu fi itti gammaduuf kanaan ala yoo namaaf afeerte ati dayyuusa. Okay, kanaan ala yoo silkii nama kennitee isii silkiidhaan namaa wajjin kofaltee afaanii fi saaqamtee akkana hahaa jettu yoo cal jettee waa takka shifsin jedhe ati dayyuusa. Nama jannata nabiin hin seenu jee sanirraa. Okay, islaaminaa keessatti illee jibbamaa haalli akkana. Okay, dhalaan takka yoo jaarsa keessan dayyuusa ta'ellee dayyuusummaa isaa if beeksisa. Saati jaarsa kiyya xiqqollee hogguun akkana jiru xiqqollee shif hin jettullee jaani. Wallahi isin hin jaa. Sigalee garuu osoo amantaan hin babal'atin dura ankaaniin arge jira. Isinillee ni beektan. Yeroo wal fuudhaa fi heeruma keessatti yeroo wal fuudhan daansii taphatan shaggooyyee faa taphatan. Namni aruusaa kun beektaa halkan dalaga bulee guyyallee namni jimaa itti raabsee dhugaatii fi waan adda addaatiin haayitaa xiqqoo hogguu xiqqoo lullulatee je'ee dadhabee. Okay, jaartii tana narraa taphachiisii jaan saahiba isaatiin. Saahibni isaa qaama jaartii isaa qabee horgufaa jecha. Amma dubbiin sii galee laallaa dayyuusummaa namni islaamaa waan akkanarraa fagaachuu qaba. Wallahi isin hin jaa. Sii galee nama ilmoo isaa osoo jabanaa goonu akkanatti barandaa dukkaana wayii to'inye jabanaa godhu. Okay, ilmoo isaa namni wayii harkarra faayyatee osoo deemu jiru. Wow, intaltiti jedhu aan akkana dardarteen seene. Shuf dhiiraa fi intalasaa nama walirra laalee nutti hima akka dardarte. Dardartee jirtii yuunu harkarra haatu eegalanii jaa. Dayyuusa laalmee sii galee adeeroo islaaminaan kanas sin ajajneen siin jedhe. Wallahi ilmoon teetillee naamusa qaama siitii fi naamusa sammuu isiitii fi aadaa fi amantii qixaan eeggattee akka mana isii dhayxu irratti guddisuus sirra jira. Takka lammaffaa jaartiin kan ta'e. Okay, irra caalaa bilbila yeroo isiin mana madaam teessee waliin haasoytu dhiiraa wajjiin haasoytu sigalee bilbilli keemaa biizii ja'a jaan bilbilli kiyya lakkii aadam keenya tokko wajjiin haasa'u jira. Aadam isaanii aadam gandaati malee aadam firaatii ni beekamu. Kanuma akkana wajji haasa'u jirta. Bari inni nama nagaatii miskiinaa minaamin jettiin. Shuf gizeen dadhabeen itti bu'aadhaa meeshaaniin dhiqaa jettee firraa sossobde. Humaa rakkoon qabu jeete afaan banee hayyamaaf jecha. Dayyuusummaadha kun.
akkamitti jaartiin dhiiraa akkamitti jaartiin nama islaamaa akkamitti isinillee dubartoonni qalbiinillee waan kana qabadha. Okay, akkamitti jaartiin nama islaamaa takka jaartiin teessan sagalee isii namni biraa bohaaran isiin sagalee nama biraatiin bohaatti. Okay, gurri jaartii keessanii ijji keessanii arraanni isii sagaleen teessan. Okay, qaamni waa hundinuu keessan isiniif uumante isiniif kannamte isiniif halal ta'e sagaleen dubartiidhaa haraama nama biraati irratti. Okay, haasawni dheeraan hin taane haajaan keessan jirre haraam. Yoo ati kanarra jaalatte ati dayyuusni immoo jannatan seenu. Okay, kanaaf yani dayyuusummarraa haa fagaannu. Dayyuusni nama ilmoo isaa gatee sigalee jaartii fi ilmoo walirra gatee ifiifillee saraara biraa deemu hadhaluun isan dibne ha guddifachuun isan yaachifne kunis dayyuus. Okay, dayyuusni nama jaartii fuudhuun isan dibne ha jaartii xurree dayyuusummarraa eeguun isan yaachifne ammas kunis dayyuus. Dayyuusni nama qabeenya dalagatu qabeenya san bakka baasuu fi bakka ittiin baafne kan beeyne. Okay, gannaqamaa namaa kunis dayyuus. Okay, dayyuusni nama jaartii isaatii fi jaartii nama addan beeyne. Sigale dayyuusni nama jaartii isaatii fi jaartii saahiba addan beeyne. Fayin yoo jaartiin saahiba isaa as baatee qullaa teessee buna qicuu fi baattee isa mirqaansuu baatte. Okay, akka waan barcaan godhini hin dhufu biran dayyuus. Jaartii isaa as yaamee taa'i je'eeni qullaa morma kanarraa banee rifeensa akkana baataa bakka kanaan faa baatee dheeraa as baatee waa gootiif shiita sigalee qaama isii lullulaa dura deemti achi deddeebiti. Waliin daawwatan ta'anii televiziina kunis dayyuus. Qaama jaartiin kee hin qabne saayibni kee daawwatu jira. Bifa jaartiin kee hin qabne saayibni kee itti qamuun jira. Hogguu afeertu akkanatti ati dayyuus. Sigalee waan akkanarraa fagaannee walirra yaa fageessinu haga danda'ametti. Jannatan seenu dayyuusni. Yoo abbaan mana keessanii achumaan itti naa dabali obboleessa gartee obboleettiin yeroo hunda gartee dhiiraan gartee fireeddummaa baafattee bakka adda addaa teessee qamaatu. Barcaa adda addaadhaa gartee bakka adda addaatti dhaabdu biyya keessattii fi keessattuu biyya arabaa keessatti namni inumaa hogganii fi walitti dhufe gartee xiqqishu kaaroot kanas qabee giiroo kanas qabee barcaa tana gooti qoonni goggodhe alamnesh tan itti baneetuma ol ka'eetuma dirgim godha daansii tan. Sanuu viidiyoo tana waraabaniituma inumaa laal unu akkana godhatan. Aboo xiqquma naarraatu Gaarii bakka tanas narraa. xiqquma naatu keati anuma yaadachiise anuni onnidha maal rabbisi godhe san. Obboleettii isaa akka fireendii isiitii wajjin rahaa gootuuf haala mijeessu. Ka ijaazaa wajjin hin buune ka ijaazaa kopha baane yaadarratti ka waliif galan. Okay, yaadarratti oppinii ka godhuuf yeroo firii haa taatu. Okay, firii ta'uu feetii maali firii haa taatu yeroo isii jirti. Understand me? Okay, firii haa taatu jaari wala sigalee isiinis akka inni waan kana gammada ijumaan isaanii dalaguun argin malee hogguu isiin ijaazaa dhufte waan nyaateeti irraa deemu. Okay, dhufeeti taa'uma jirtanii bara arma gadhaqeetiin kubbaa takka laalee qaawaa takka maarree ta'ee maarreen nayaamee hijiba firii haa taatu obboleettii wajjin yaada walii galan. Sigalee obboleettii maallaqatti hin kennitu imma ammoo Hai. Obboleessi dalagaan qabu faata haa xiqqishu gartee isiin 500 kan riyaala akkanatti jennaan inni torbaan kana ni hunduuf. Hanga isiin ijaazaa buufattee kabiraati wajjin asii daansii dhiittee viidiyoo martee jettu abbaanis biyyarraa gartee maallaqaa itti ergama waan ta'eef itti bilbilee akkanan jedhuun. Isiin hanga gartee tapha kana taphattee bakka bira kuftutti gaafa kan ni nyaadhame ilmoon irratti hafe. Dha'ee gaashee kana maanis hin jedhe irruman siitutu kan. Dhaga'e. Barda Yusuf lafa guutte adeero wallahi si jaa. Sagantaa da Yuusaa qofa yoo bannee hundumtuu siin jee sagantaan da Yuusaa amatanii deemti ma.